Seenaa keessatti kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan gurraachotaa Yuunaayitid Isteets bakka barsiisonni gurraachaa 7% qofaa ta'an keessatti barsiistota warra adii hin taane horachuudhaan gahee guddaa qabu. Barsiisota gurraachaa guutuu biyyattii mara keessaa walakkaa kanneen ta'an yuunivarsiitiiwwaniif kolleejiiwwan kana keessaa eebbifaman. Barsiisota isaan fakkaatan qabaachuun dargaggoota Ameerikaatiif murteessaadha. Qorannoon jiru akka agarsiisutti barattoonni gurraachonni yoo xiqqaate barsiisaa gurraachaa tokko qaban carraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa xumuruuf carraan isaan sababa amala adda addaan mana barnootaarraa dhorkamuu yookaan ari'amuu xiqqoodha. Qorannoon haaraan tokkos akka agarsiisutti seenaadhaan kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan gurraachaa keessatti leenjiin argamu qaama barsiisaa bu'a qabeessa horachuu ta'uu danda'a. Qorannoon dhiyeenya kana barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Noorz Kaarolaayinaa irratti geggeeffame akka agarsiisutti barattoonni gurraachonni barsiisaa kolleejii gurraachaa keessatti barateen ennaa barsiifaman gosa barumsa herregaan qabxii gaarii akka fidan ibsee jira. Qorannaa sana kan geggeesseef Yuunivarsiitii Staanford irraa kan eebbifame Laavar Edmonds akkaataan barattoota waliin hariiroo uummatan dhiibbaa qabaataa jedhe. Akka qorannoo Edmondsitti sanyii biraa ta'uun qabxii barattoonni barumsa irratti argatan irratti dhiibbaan qabaanne garuu leenjii isaan kennan dhiibbaa qabaa jedhe. Barattoota gurraachaaf barsiisonni gurraachaaf adii kanneen kolleejiiwwan seenaadhaan kan gurraachaa ta'an keessatti leenji'an gitoota isaanii kanneen kolleejiiwwan kana keessatti leenjine caalaa bu'a qabeessa. Kolleejiiwwan seenaadhaan kan gurraachotaa ta'an kun hanqina barsiiftotaa guutuu biyyattii furuu keessatti kanneen gumaachan ijoo ta'uudhaan beekamtii argataniiru. Ministeerri barnootaa Yuunaayitid Isteets ji'a kana keessa kolleejiiwwan kana dabalatee waaltaalee sabxiqqaalee tajaajilaniif badhaasa $18 miliyoona akka kennu ka beeksise yoo ta'u, kunis humna barsiisaa sanyii adda addaa horachuu keessatti gahee isaan qaban ibsuudhaan ture. Yuunivarsiitii gurraachaa ta'uun kan beekamu Bowie State Yuunivarsiitii keessaa barattoonni duraanii leenjii barsiisummaa isaan fudhatan miira hawaasaa cimaa ijaaruu akkasumas barattoota isaanii waliin akka nama dhuunfaatti akka hariiroo uummatan isaan taasisuu dubbatu. Leenjiin kun barsiisummaa aadaaf ilaalcha kennu irratti kan fuulleeffate ta'uu itti gaafatamtuun kolleejii barnoota mana barumsichaa Roondaa Jeetaar ibsaniiru. Namoonni qorannoo kana geggeessan waan nuti hojjechaa turreef beekannaa kennuuf jechaa jedhan Jeetaar. Yaadi barsiiftota kolleejiiwwan seenaan kan gurraachotaa ta'an keessatti leenjisuu walwaraansi Ameerikaatuun jalqabamin dura ture. Bara 1880 keessa gurraachota Ameerikaa kolleejii biroo keessatti akka baratan hin eeyyamamneef barsiisuuf kan hundeeffame kolleejiin gurraachaa hedduun jalqaba bifa manneen barnootaa idilee yookaan sagantaa leenjii barsiistotaa ta'uun jalqabame. Leenjiin kolleejiiwwan kanaa aadaa gurraachaa dagaagsuuf barsiiftonnis sana gara daree barnootaatti fiduu akka danda'an hubannoo kenna jechuudhaan ittaanaa pirezidaantii United Negro College Fund jedhamu Sekuu Badal dubbataniiru. Barattoonni kolleejiiwwan gurraachaa keessatti jedhan Sekuun waa'ee seenaa gurraachaa guddicha Ameerikaa keessatti yeroo baay'ee naannoo biroo hedduu keessatti irraanfatamullee ni baratu jedheen yaadaa jedhaniiru. Bowie State University irraa kan eebbifamteef kan yeroo ammaa mana barnootaa sadarkaa duraa Whitehall Elementary keessaa barsiiftu Christine Ramprop akka jettetti hiriyootan waliin baradheerraa muuxannoo isaan akka barataatti qabaatan kan isaan barsiiftota isaanii biraa waan akka deeggarsaaf kabajaan qabaanne yookaan hubatamuu dhabuutti itti dhaga'amu innaan dhaga'u hojii barsiisummaa keessatti caalaatti dhiibbaa qabaachuu danda'u koo akkan hubadhu na taasiseera jette. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.